Nagaan waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a waan haaraa qabadheen dhufe innis maali piraankii namarratti hojjechuu deema jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin turaa na dhaggeeffadha. Eenyurratti na hojjedha mucaariyyaa koorratti na hojjechaa jira jechuudha. Piraankichis maalidha yoo jettanii mucayyoo goddanyaa koo jechuudha. Filafiitii kana isheen jirtu. Nyaata eengedda kaleessa jechuudha. Nyaata hojjettee biddeen tolchitee jechuudha. Biddeen jettee waxii danfistee walitti naqxeetii naa fidde jechuudha. Nyaadhu jettee ammoo maalin jedhaanii biddeen sanatti maal naqxee naa laattee biddeen suni garaa na dhukkubsee anis mucaan goddanyaa koos dhukkubsachaa jirra. Kanaafiyyuu biddeen sun maal qaba jedheetaniin amma ishee gaafachuudhaaf kan jechaa jira jechuudha. Mee maal akka isheen naan jettu hin beeku. Naati ta'ee garuu baay'ee sodaataa hin jira. Maaliif sababiin isaa dhugaa kan jedhu maal akka jedhu hin beeku jechuudha. Sababiin isaa rifatti baay'ee akka isheen rifattu nan beeka jechuudha. Mucaan goddanyaa koo dhukkubsatee amma ciisaa jirti hin jedhaan immoo baqa baay'ee na dhukkubaa jiran jedhaanii sagalee koo kanallee jijjiire jechuudha. Maalinatti hin jedhaan jechuudha. Baay'ee Inagamu? Inagamayu. Akan? Naguma? Nagani mo umpisa soddon lama lakkoofsa kuduraanii maasulirratti bilbileeru. Lakkoofsa lama qabda? Lakkoofsi kuduraanii soddon lama umpisa duraanii jechaadha. Isa sanarra narratti cufamee teelee wanno telegiraamii. Okay, ayyaana akkam ture si bira? Ana bira bareeda akkamitti bira? Ana biras gaariidha. Sa'aatiin malee sitti hin daawwalle? Araan irrafne babal'orree fuulli birraa baheewu. Anoo waan ta'eef si gaafadha jedhee si daawwalle. Naasimi rakkoon hin jiru. Maa inni kaleessa biddeen nu ergitee turte miti? Eeyyee. Maan biddeen sana nyaattee mucaan goddanyaa koo baay'ee dhukkubsachaa jirti beektaa? Maal taate? Dhukkubsachaa jirti? Maayidhaan nyaattan? Hello? Astu? Hello? Indagamu asnu? Ingichi takko? Eeyyee mucaan goddanyaa koo beektaa biddeen sana nyaattee baay'ee dhukkubsachaa jirti. Maal akka taate hin beekuun siin jedhe. Biddeenichuma nyaattee raawwattee dhukkube moo maayit? Eeyyee. Yeruma nyaatte moo? Lakkii kaleessa ergeema nyaattee hanga ammaatitti garaa na dhukkubaa jettee mi'aan biraallee nyaachaa hin jirtu beektaa? Dhugaa waaqa nyaatnu maal goote jettee ni ture? Ani beeku beektaa jaartiin illee maa inni naan jettee na gaafatte ani beekuun jedheeni ani illee baay'ee garaa na dhukkuba. Astu. Piraankiina gosa ta'uun oolwan. Piraankiina gosa moo dhugaa'e? Piraankii maaliitiif booko maal jetti ishee? Maarami je. Maan bakka nugaa isheen ciisaa jirti amma kunoo ishii? Kiristoosiin. Ayyu. Hin dhaga'amu? Kiristoosiin. Dhugaa waaqa baay'ee sittaara biyya taasaan jira dhugaa waaqaan hin jaalladhu waan akkasii. Asliye. Laa bo'attu. Ani immoo baay'ee sodaadhi dhugaa. Waan akkasii hin jaalladhu dhugaa waaqaan. Dhugaa waaqayyoon piraankii si godha jedheen kolfa qabachuu dadhabe ishii. Ani immoo beektaa maaliif iseetee waan akkasii hin jaalladhu. Ani ofii iyyaafuu namaa waan tokko shakkaatiif fideyyuu isayyuu immoo akkan isa hojjedheyyuu ittiin himini niitii keetitti sin jedheen ture maaliif jennaan niitii isaaniif hin kennine waan ta'eef baay'een hojjenne waan ta'eef hin hojjenne biddeen bichaan geessatiin jedheen hin hiikkootu. Dhugaa waaqayyoon utoo nyaanne irraa ishee adoon piraankii sirratti hojjedhee ofii piraankii ta'e kolfa qabachuu dadhabe ishii. Argaa kee ani immoo biyyatti haasaatiin jira dhugaa waaqa biyyatti anyamteen haasaa ati waan bilbilteef immoo silkii tokkichaatti yalaa kaasee silkii tokkichaan immoo haasaa hin jiru. Silkii waan natti qabamtee taare.
Aswaan immoo isheen dhukkube jennaan maaliif ta'e namni hin beekamu kan yeroo har'aatitti waan yaadu ani immoo beektaa maal jedhe amma maaliif iddoo biyya ta'e tiraankii akkas hojjetu rakkoo uumamiti kun immoo waan ittiin dafiitidhaan hin buuneef namni hin beekamu akka tasaa namni dhukkubuutu hin danda'a. Lakki dhugaa waaqayyoon nuti hin dhukkubsanne ishii ani koo kaleessa sirratti hojjedha jedheen ture. Akka rifadde dhugaa waaqa anuu nyaadheera midhaanichi jechuun garbuudha wannoo kan garbuu waan ta'eef urgaa garbuu qabaa'u. Dhugaa waaqayyo nuti nyaannirra ishii nyaannirra dhugaa waaqayyo baay'ee tokko dinqisiifan jaartiin illee faana teessee nyaatte jedhe biddeensaa biddeen duwwaa keenyeetu waxii isaa immoo nyaanne waxii isaa dura nyaanne biddeen irraa fuune jaartiin mana keenya turte siin jedha ishii. Wanni foonicha agartee jaarti? Hin argine isheen isa. Biddeen isaa marree tottoshinee achiin booddeetti nyaatte kaa. Narratti cufatte. Hello. Wayye. Argaa kee asna eeggadhu. Asni yana xaarteetta. Dhugaa waaqaan rifadde beektaaf aaree jiraayyuu ani immoo bakka sadiitiin waan laman aaree jiraayyuu amma. Maal waanuma nyaatu kaa ishii dhiifama ani immoo inni dedhabee kolfuu malee as naaqachi ganaan sirratti hojjedhadheen ture ishii. Yaani ani odoo okkee jettee irratti salphataayyuu odoo okkee jettee irratti salphata uumamiti. Hiriyaatooti jennaani hin beektu beektaa maal jedhee himamsa. Waan biraa sabni biraa waan itti fidu yookaan immoo anarratti yookaan irratti fidu hin beektu waan san. Kanaaf akkasitti deemee yaadeen immoo. Bakka ishi rakkina hin qabu isin jedha kinoo akkasitti sirratti hojjedhe nan gadhiisa moo hin gadhiisu garuu hin beeku ganaan irra deemee ilaala jedhi.